جراني أكمل كبتة زارا. أيوة. أيه جلتوني ربي سرها جالتو ربي سيفا كنو بكسيفا بوسو ركو متأيو كنا مدتي ما تيجي مدتي ربي سرها كابو جلتوني ساني. أيه يروح كذي ترى ما وري يتنكو وري بالبلا كو كابتن بالبلا كو نمني بالبلا بيت اللي كابتن إيفن بيت اللي يركون الدساني. قبل تيكتوكي كنا رانله نوهر كون الدساني والفانا قالتو ما سيفا بقى نقعد نفط. Ayyee baga nagaan eeddan nagaa waaqayyo hunduma gachaniif waa baay'atu waaqayyo biritti teenya jajjabina haa kennuu fi kan abbaan ishee jalaa boqate birri Itoophiyaa 5,000 siifaan baqqala. Siifaan baqqalaa qarshii 5,000 Itoophiyaa. Akkaawuntii qabattee sirni ta'e. Ayyee qabadhee jirraa keessanis si erga nasra rasiitti yoon galte. Tole yoo galchite keessaa naaf erga illee guruupii irratti ishee ergodha. Galatooma hundi keessan. Ayyee faadhoshi rabbi sirraa jaalatu rabbi bakka siifaa buusu. Seenaa Wallaggaa. Baga nagaan. Amiin amiin siifis. Baay'ee soom barbaadu waaqayyo balaa akka tasaa hunduma keenya irraa yoo qabu ani obboleettii keenya beetii qarshii Itoophiyaa 3,000 nan gargaara. Ayyee galatoomii akkaawuntii qabatteertaa koomantii jala. Akkaawuntii qabadheetiin jira. Tole yoo galchite risiitii keessaa nuuf ergii rabbi bakka siifaa buusu ulfaadhu galatoom. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hunduma keessanii naasir baay'eessi kabaja nama jaaladhu ammallee waaqayyo akkanumatti sammuu bal'aa sii kennee nama badee nama firree gatee kan jaallatee nama jecha hundumaa baatu sin argee hundumaa dursee hunda keessan eebbisa waaqayyo sin haa eebbisu qarshii Itoophiyaa birri 6,000 kennaa Dubaayin jira muluu deebisaa jedhaatu qabadha. Muluu deebisa galatoomii sanyiitii ulfaadhu qarshii 6,000 keebek teenkii habibi. Muluu galatoomii rabbi siifaa kennu rabbi bakka siifaa buusu sanyiitoo. Amiin amiin amiin. Yeroo baay'ee irratti guumu kaammoo kana lakkoofsa kana dhaanaa jiru. Akkaawuntiin kama jala jiru kana jennu abdii girmaa tarrafee ka jedhu kanaan. Wajjaan qabadha kan hunduras gisee wannoo gargaara tokko dogongora namarratti gashee. No abdii girmaa tarrafee jedha sirreessee qabadhu. Screenshot godhadhu akkanumatti odoo jiru screenshot godhadhu. Saniin booda hin barreeffatta bara. Godhadhu barbaadde gabbuufatu illee dandeessa akkuma siif mijatetti jechaadha. Fatiyaa baga nagaan nutti sanyii. Nagamaa Fatiyaa jira. Akka biqiltu uummata keenya. Albaam Kabiir. Sabboontu arsii doolaara dhibba jechuuf moo kuma jechuudhaaf sabboontu arsii. Okay, beetii keenya rabbiin obsa isiniif haa kennu maatiin hundinuu rabbii obsa isiniif haa kennu. Dhugaa gargaaramuu qabdi mucayyoon tuni balaa hedduutu rakkoo hedduutu irra ga'ee dhiifama guddaa baay'ee ulfaataadha. Anillee burga nama qarshii 10,000 namiif galchaafi rabbi obsa si haa kennu mallaqni homaa miti garuu rabbi obsa si haa kennu wanni guddaan obsuudhaaf jajjabaatuu qabda. Oromoon si wajjin jira homaa rakkin hin jiru inshaallah burga nama qarshii 10,000 si galchaa. Kabajamoo boos ribarraa na kaastan kennuudha warri riyaadii kun araadaadha beektaa. Lakkitti yoo namni dadhabe dhuftanii waan dikaamii namarraa balleessu beektan na fakkaate marfee na waraante. Dhugaa. Akkasi mangistii Maal bakkuma teephis nullee nagarre. sana erganillee guruupii irratti ishee godhaa akka herreega godhatuudhaaf nu jedhutti rabbi sirraa Okay, lakkoo isa kee asiif barreessa yookiin lakkoo isa kee naaf barreessi ani borga nama siif erga lakkoo isa kee qabu bara gammaan. Tiktok illee erguu dandeessa. Foolowaa walirraa qabu. Rakkoon qabu tiktookiin illee sheersii godha ganaman ergaa fe'an ganaman geessi yoo rabbe. Ayyee mangistii kiyya kabajamaa ulfaadhu galatoom kee beeki. Jabaadha akkasi jabaadha obbo rabbi sirraa jaalatu dhugaa rabbi baay'ee
waan namni dalagu dalayde rabbi sirraa jaalatu nama waliin dhaabatuun beeki waan guddaadha. Rabbi sadarkaati ol si hafuudha ammallee mangistii kiyya galatu. Inshallah ishii galatoon dhagaan nuuf bula. Ikmuu shirkaa itti fuuf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجامي؟ جرّو نجامي كرفي. نصري كنا اللي قبل رتب السبايا كده تومي. أيونا ما متانا مهندا ربنا سيقوله ربنا ilmoo keetirra inshallah umrii si haa dheeressu ammallee rabbiin mataa nama hundaa si haa godhu qeerroo Dubaay qabdu keessaa isa tokkodha achi kanaaf rabbiin akkanumatti haa tursiisus ni jedhaa obboleettii teennaaf immoo rabbiin jajjabina haa kennu abbaa isiitti illee rabbiin kee itti haa salphisu jedha Usmaani ani lakkoofsa keettee qaban asirii ati dubbachuu barbaadu kan shakkuma isii kan obboleettii amrii ta'ee kanaaf maqaa isaanii isaatiin illee wanta qarqaaruu qaba akkasuma jira dubaayireen waan silaa qarqaaru asirratti dubbadhu rakkoon garuu silaa keessumaan si dubbiseetiin yookaan dosiitii siif ergee kanaaf gaariidha akkasitti waan miyyadhe jechuudha. Rakkoon qaba dosiitii manaa erga illee garee keessatti kan saa'u faatu. Welcome bagana gannuft. Sheikh Ahmed welcome habibi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh. أكم جرتوا حياتي سني نجاتي سني. Jirtu Ustaz. الحمد لله. فمن أقول أنا أفضل شاور رسمي. قاتل ثاني. نصري تميرا. بيكا. mana gaba wai kira mana gadda sana kesa ta ka dubba dungabu amma yo de man sini ta sajra wan dubba tamu ka buga unda dubba tani ma wani ni dabalu malin ka barena sini wani ka bungabu Du'ai god abbe dakika takko so adda. إن شاء الله بسم الله الحمد لله رب العالمين عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجيني في رحمن ربي إرجما ربي هندا ثاني رجموت ربي هندا ثاني رحمن ابن جيني هاجرات والحمد لله ربي أرى النجاة واني تنقلات ورتنقاني باي صار أجفتان ترى كسماني كيسة تا guyyaa lama boleetti keenya bira deemnee bo'aa turre sana rabbii imimmaan keenya sana yoo rabbi dhee lafan bu'u imimmaan abbaa obsinaan sana rabbi lafan buusiinii imimmaan warri mana nyaataa kiilodee achi ta'anii bo'aa turan obboleewwan keenya namoonni hedduun waan isaan nutti haasa'anii seenaa isaan kaasanii nutti haasa'anii taatee isaan ta'anii waan nuun asirratti baasnee dubbachuu hin dandeenye wanta baay'eeti jira. Itu asirratti baasnee dubbanneeti wallahi isiniyyuu miira biraa keessa galtu sana kaasnee gaanaa sunu wanta nun dubbachiisnetti jira garuu gaaf tokko yeroon hin dubbata waan ta'eef gaafuma sana dhageessu har'aaf garuu sana dallaa ofitti ijaarree bira dabarra namoonni waan rabbiin isinii dandeessise kennitanii kenna isaa dhuma hin qabne rabbi isiniif haa kennu. Kennee sinirraan fudhatini fayyaa rabbi isiniif haa kennu jiruu gaarii jiruu gammachuu jiruu tasgabbii jiruu barakaa qabu hunda keessaniif rabbi isiniif haa kennu nama fayyaan jiraatu nama fuuldura namaa dhaabbatee kadhatutu hin taane nama kennuu malee waa namarraa barbaadu rabbi isiniin godhini rabbi isinirra godhini sababaa isin obboleettii keenya kana gargaartaniif Rabbiin biyya keenyaaf nagaa haa fidu biyya keenyatti rabbiin keenya nagaa haa fidu fi zamanin qariibin yeroo gabaabduu keessatti siyaasa jibbisiisaa kanaaf isa hawaasni keenya hawaasni waa'ee siyaasaa hin beekne hawaasni jaalmarroo fi abiyyi
adda baasee kun eenyudha jedhanii gaafatanii ituu gaafataniiyyuu hawaasni hin beekne lubbuu isaatti darbaa jiru dhumaa jiru kun sababaa isin kenna kana kennitaniin kan rabbiin cinqii kanarraa kaasu rabbi nu haa dhageessisu yeroo gabaabduu keessatti inshaa Allah. Namoonni tariitii aanadhaa nasriidhaa akkasuma obboleessi keenya Kaliifaa isa birallee kan jiru eenyu maqaan isaa naatii jechuudha. Hundi keenya waan rabbi nu dandeessisee goonee deebinee dhufnee isin gaafataa jirra malee toofii keenya hin godhin baanee asirratti kennaa isiniin jedhaa hin jirru isin jenna inshaa Allah akkasi galatooma. galatooma afaa ulfaadha jazakumullahu khairan itti fufisanii tofariyaa. السلام عليكم سنين جديد الربط وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان غير ربي سنين راجرته الفاضل ناصر أكن متربيني nama guddaa siyaa godhu bakkaan siyaa ga'u. Saudi Rai beri kumasan Ethiopia inshallah ya Rabbi jedhe. Ayyih galatoomii farihaa mustee rabbi jazaa keessii faa qaban. Akkaawuntii keessan naa barreessuu dandeessan. Koomentii jala jira kinoo qabaadha uummata naacha chaalenjii ka'eeru jala. Naayee ishee gamtama. Achi galatoomii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دمت هي سني وجنا جانشرت. قبلين كي كباني جندا كرا ردي من اللي ربيني رحمة ساني فاقولو لا كنت نلك سما بريكم عشان يتوبي أنا نقلشا. ما شاء الله ربي مكسي فابوسو الفادو جلاتومي. Karshi Itoophiyaa kuma shan kennaa shaashii Bisiitiin nun irratti erga yeroo galchanii ka'an narrumatti ergi rakkoo qabu hangaree irratti maxxansa. lakkoofsa kan hin qabane Naasir. Tiktookiin ni fudhata barsuuraa. Tiktookiin ni fudhata footoo fanjii san galchi Nasri bakka duwwaa kana tiktookiin illee ni fudhata rakkoon qabu sii kennama lakkoofsi illee. Ayyi galatooma rabbi sana faa jaallatu. Asumarraa naa ergisiisii kun deebisaa. Haya. مش سنة الأربعة جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. gargaar sa'ee wanti fakkaataa anillee waa tokko nageenya uumaan dhufee qabsiisuma lama nan galfate. Obboleettii teenya beetii qarqaarutti jirra beetii wallaggaa kanuma yoo dhageenyillee rakkoo qabu. Okay, rakkoon. Shishoo faana sanyii ta'e rabbi sirraa jaalatu. Mee Abdurrahmaan yeroo tokko namarraa dhaqxee geeffadhaati xiqqoo beekaa lamaa fuura fudhaa. Tole rakkoon qabu itti fufaa warra gastii guuti karaa gastii guuti malee maal callisarree ganneen adhan jalaa laafte akka malee. Kalee safaarfatte. Ganni yeroo Kana sini kawato inda kadang sana na teman ado. Kalian mazmuri jeda bolte de kabila fakka de gare sa e mazmuri tu jera balage. Iya na ado. namoota mootummaa jalaa qajeeloti isin galmeessaa jira waan ta'eef namoota jala jirtan koppii liinkii illee sheer illee gochaa galmee keessanillee itti fufa qajeelatti isin galmeessaa jirra. Beetiin faatiin xumurre dhalooti. Hin xumurre isaan illee hin xumurre. Maal naati barannaan keessan halkan guutuudha? Meeqonni akka dhatan xuruudha. Isii qofaan kun warri kaanis keessaa aadaa isaanii ba'aa jiru achumaan. Egaa gootanii kennallee dagatiin ayyaanii turanii baay'ee turanii.
wanti Oromoo barreessa. Warri koomintii jala qixa birriin isin barreessaa jirra waan ta'eef hanga nasriin as deebi'u koomintii keessatti fuufa. Nam tokkoon jala darbaan jiru gara naaf garas hin qabne wal gargaaree barreessu jira. jira baraanillee haasa'uu dadhabe afaan tola rukkube. Masii Oromoo kana kan dhuftu. Baay'ina gaannee iddasiin jedhamu agarsiisan nasir keessa fuuluun adeemsi keessan dubbisi lakkoofsa bilbila keerra akkasumaan asirratti argaa. Qarshii meeqan iyyatti baasii? Kuma shan. Maqaan gaaddisee galaana. Qarshii 5,000 rabbi si akka. Masii galaanaa kan gaaddisee galaana. Akkaawuntiin as jala barraa'aa jira qabadha as jala barraa'aara. Abdii Girmaa Tarrafee kan jedhu akkaawuntiin baankii daldala Itoophiyaa barraa'aa jira as jala deddeebi'ee as jala godhadha. Achi jabaadhu akkaawuntii barreessi. Achi jabaadhu mangistii kenna. Jazakumullahu khairan rabbi jazaa keessa. Deddeebi'ee barraa'aa jira. Maartaa fi Adee jala qabadha. Maartaa fi Adee chaalenjii jala qabadha. Maartaa abbootii fi hacee chaalenjii isinii barreessaa jiran. Maartaa koo. Asaantii barreessinee jira durallee jazaakallaa khayr. Si malee Wallaggaa 5,000. Si malee Wallaggaa. Malee Wallaggaa qarshii 5,000 rabbi sirraa jaalala. Rabbi bakka siif haa buusan jiru. Obbolaawwan biyya warri kennaa Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti fuuf itti fuuf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dawwala. Araboonni deemtara makka sin jettu jira. Jalaa Barsiisuu irra eegalee tokko buusan. Agarree lagaa alubaayi jira. Migalchiifi. Maqaa kun yoo barbaade keessaan si erga akkaawuntii. Sí. Akkasitti dhibba sadii jechuudha. Marcos kono jago ni zalle na argisiin jaara Marcos kono zeebi wal tokko Marcos jago follow god jago Marcos innagama jago Marcos innagama jago follow goditi zeli ergi ke innagama mube nagees moti ko sakale ko nagees kabere jadi ko to debi timiti beri mommo lagi galti dubi no amma galti amma daga hanjira jago da ergiti sinjere ze आइए बोलो मगल चीवी थी अमन का
Jaago meeqanu ergita? Jaago galmeeffadha. Jaago galmeeffadha. Barreetira. Jaago meeqanu ergita? Inni ergi bakka Maarqosaa erguu fi ergaa fuudhu. Ka jaago meeqa akka ta'e barreeyyi. Mube diinarri 200 sun meeqa taati birri Itoophiyaatti hojii jiramte. Kuma shan jedhi qabadhu. Ilaa kunoo obboleessa koo kabajamaaf jaallatamaa kunoo anis waan waadaa sii gale sii galcheen jira. Sii qaqqabeera birrii 10,000 sii dabarseen jala 1,000 intalli tokko asii yeroo kana sittan kenna sila jettee ol galtee mabruu kee jedhamtu. Ani immoo 9,000 waadaa sii galee kunoo waan akkasii akkasumas viidiyoo banaa jira. Agan danda'u sii galcheera rakkoon jira kan malee wallaahi silaa rakkoon ati ittiin dhufte. Kana ol silaa narra barbaachisaa. Sorry. Akka itti jirutu gaarii miti gidduu. Galatoomuu buufe. Ulfaadhu guddaa. Ulfaadhu guddaa. Bakka kana baasteetti rabbiin dachaan itti siifaa dabalu. Kunola. Kunola. Galeera inni argamu. Ini akaunti sirka jira miti meelaali mobaayiliin baankingii qabdaati. Eesuma geestii irra galee jiran yoon geegee hafe. Kuma kunan amma sii galee kee ilaali cheekiraa godhi dhiifamaa wajjiniin maaliif waraqata nama biraa fakkaachuu danda'a namatti kuusaa dastaa tashoomaa jedha kuma kunan amma galuu sanaa laali. Maali ilaaluu barbaachuu yuunis bakka maqaa kee qaba. Laalaa maqaa kee qaba maqaa bicha galchee bicha dhufu malee. Kuno. Argaartaa maqaa abbaa galchee. Argaartaa. Ela kuusaa dastaa. Agartanii? Mobeen mul'ata bakka tirraa balleessite sanarraa. Ela maqaa abbichatti maqaa isaa mul'isuun barbaanne abbaan galche. Kuusaa dastaa jedha. Kuusaas barreessan. Kuusaa dastaa asirratti immoo tashoomaa jalala. Kuma kudhan ati immoo cheekuu dandeessa sii galeera. Sii galcheera. Ulfaadhu guddaa. Guddaa galatoome mobee. Galanni kee bilisummaa ta'u. Wallahi seera Biraasiil laala abshirshii gidduu. Waaqayyo si ayyaana si baay'ate mana. Mubee. Hojii natti dannate malee silaa wallahi kana waliin si gargaara. Doolarri ammaa suni 525 suni gara birrii keenyatti meeqa ta'a? 5,500 jedhi lakkoon qabu hin caalaatti. 5,500 jedhi laa. Waarratti qabdu yoo 800 iddoo tokkotti 800 fayyee eegu. Kanaaf dhiisii Maarqos 800 700 irra jira. Rakkoon qabu 5,500 jedhi. Yookaan ammoo 6,000 jedhi ganaadhaati biiraa jaagoo yookiin 50 yookiin baluu erguu danda'a. Maarqos itti dabalee erga. Walumatti 300,000 kootii wajjin. Jijjiiree sharafee dirhama keessa riyaala keessa sharafee birrii 300,000 waadaa galameera. Meemee dastaa guyyaa 3-4 booda haga si qaqqabee natti himtashi sana booddee waadaan si galaa ofii lakkoofsa kee keessaan na ergi asirratti akkaawuntii kanarratti nan qabadhaa quban si qabaadhaa ammas guyyaa tokko waadaan si seena akkamsiisa akkamsi waamu waadaan si gala. Waatsaappii qabaa si erga ammaa waatsaappii koo. Rakkoo qabachuu akka galee keessatti godhee si garbu fedhee namna. Amma galee iskreeshii qootinaa ergita guyyaa tokko immoo wallaahi si gargaarsa ofumaa goote jechuudha kan namni sanyii natti nimne kan Maarqos natti nimne ofumaa gooti fedhii gootiin dhufee si gargaarsa ishee jaagoon deemee jaagoo meeqanuu ergite jaagoo haganuu ergite nuyi miisaabbachuu fi dhiifamaa wajjiniini walumaa galatti 300,000 wayii kalaas maqaa meemeen laallameme yoo gale 150 yookiin 100 galaati wal bira namaan ta'eef mataan isii nama rakkisu quba wal qabaannaa ati nangeenye jedhaa jira Maarqos keessan ergi please buyitii Maarqos buyi buyi keessan ergi jaagodha asii fudhachuu dide gadi buyi
Jago ko kalme fachu fi meka. Dollar meka jago. Kan ergu nan beka man ergu wallahi male. Aye, Marcos erga fi jira. Ol nagalchi. Ol gali ka. Jago, siyor. Kesani lali. Mira. Kesa serge rajago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat kasih umat rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita agama. Ya? Yen. Dia rajuk tu kau jepta silap. Silahun no gal culen kadata te mali. Kamitin talor. Gifti ko orgalte tamasa orgalte asa male sakandisi. Orgalte miti? Bagala ganufti. Ay, Marcos mante pula gugam. Gamacung kam dumal Marcos iya maltat. Gamacung kam naga. Malta de mata. Gargar sampai jadi gifti. Ay tu kami tini. Biji tu ke banna. Bayar biji. Kawan cek kami tak kegudi fatan netti mah kan udah. Abang kau. Aku sih boleh bertukar aja ti. Mana banyak lama kesan. Ini nasa ada kata. Awak timbar baju tu simpan ada apa na? Thank you. Ashi, Marcos, wanja concierge. Amma mana ni? Itilaba liti. Kubang kesan kabachi sa boleh saya kena oki. Energa shantamo oki di banerga jagoni. No watch your ra. Walau magana mo. Kung kunan ito air gua man nergi activity. Di ba siya di shantama di ba siya division. Ye. Walau magana. Nuti mi ada. Qarshii 300 fi 28 birrii 70 jechuudha. Galatoom ulfaadhu yaadannoo koo barreessi lafa naa kaayiti. Barreessi lafa naa kaayi maqichaa singatinna jala. Ani mau video waraabeen jira. Haala namni hin beekne video waraabeen jira. Tokko tokkoon jalaatiin akkan ergaa fuudhu abdiin qaba maaliif tokko tokkoon jalaatiin video waraabeen jira. Dhumateera galas. Keessaa nan dhaqaa. Bakka sabona. Kambiraati bosa bona. Galatoma hundi keessanuu galanni keessan bilisummaa ta'u. Adillee fayyi rabbi siyaa fayyi sobboleessa keenya. Kanan jechuun barbaadu kuusa abshirtuma waliin jirra. Waaqayyo si agargaarsi waliin jirra. Ani amma isa kana baasee nan erga kan koommoo birri Itoophiyaa 35,000 torban tokko booddee nan erganis waaqayyo na gargaare. Kanaafi jabaadhuu waaqayyo si gargaaraa sima waliin jirra. Silkii kee hin qabna sii bilbilla. Waan tokko rakkaatiin abshir jabaadhu. Hayyee guddaa galatoma. Hundi keessanuu ulfaadhaa galatoma. Yeroo fi tenjiraanis sa'aatii walakkaa dabarseen jira. Anis dhimman qaba. Yaadannoo keessaan dubbisi. Naanaatii koo. Foloo godhi naanaatii koo yaadannoo. Foloo godheera. Naanaatii koo. Foloo si godheera bakka waan hubna kee mucaa kana hin argita. Irratti hirmaadhu. Tole fayyaa ta'e bulii deeba. Jirtama sabona. Obboleessa keenya kana mana hidhaa keessatti miilli isaa rukutamee naafatee Finfinnee mana yaalaa galuudhaaf Finfinnee taa'ee waan dandeessan na gargaaraa jedhee haadhaan qabu abbaan qabu.
Kuteera sabbonaani ummata keenya kabajamoo fi jaallatamoo waan jaagoon itti dabale Maarqos itti dabalee bor nuuf ergu Maarqos sarratti hin argine miti sana. Dakki hin argine. Ijoolleen wallaahi sila fayyada gaafatanii na waan hin jiru dhabe. Please na argi bargaramaa. Waluma faanaan deema kan lamaan isaanii. Ayye waan jaagoon itti dabalu natti miti walumatti galchiifi. Itti himaa waan jaagoon itti dabalu itti himaa rakkinaan qabu. Macem yaa Mube. adjust godhee hunduma saayuu kaashaa warra kaashaafis transfer godhee boruma ganama bakka namti ta'a. Ulfaadhaa galatooma anis sa'aatii afurittan beellama dhee dalagaa